Hordoftoonni sagantaa keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jenna. Kutaalee darban keessatti gosoota amalaa sadan isinii dhiyeessinee turre. Har'a immoo kutaa isa xumuraa fi gosa amalaa isa afuraffaa irratti xiyyeeffanneerra amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Amalaa inni sadarkaa afuraffaa irratti argamu filaagmaatikiidha. Diilallaa'aa, cufamaa, lallaafaa, namni suuta jedhuu fi madaalawaa ta'e amala filaagmaatikii isa addatti kennamuufidha. Addunyaa amalaa kana keessatti warra argaman hojii nama biraa keessa seenuu hin jaalatanii waan hunda madaalaa suuta gammachuudhaan of giddu galeeffatanii deemu. Namoonni amala akkasii qabaatan wanti kamiyyuu isaan hin aarsu, isaanis hin gammachiisu. Namoonni akkasii kun miixannoo olaanaa warra horatanidha. Namoonni amala akkasii qaban kun amalli isaa callisaa fi of eeggataa, hojii namaa keessas utaalee kan hin galledha. Namootatti dhiyaachuu fi wal baruun waan isa gammachiisuuf hiriyaa icciitii yoo ta'u baatillee hidhata dhabee hin beeku. Dubbii lallaafaa fi tapha namatti toluun nama beekamaadha. Namaaf kan yaadu dubbii isaatiinis kan nama boqochiisu fakkaata. Baay'ee dhaggeeffatee xiqqoo dubbachuu, namatti qoosuu fakkeessuun gowwoomsaa amala isaa isatti hin beekamudha. Filaagmaatikiin haaloo qabachuu hin jaalatu. Yoo danda'ameef yeroodhuma sana gatii baafachuu yaala. Nama kamiin iyyuu raawwatee kan wal hin caalchifne yoo ta'e iyyuu qocolloo fi dubbii arrabsaa walitti deddeebisuu gonkumayyuu hin jaalatu. Yommuu waan tokko jajus haala qabatamaatti amanuudhaan ajaa'ibsiifata. Lolaaf ariifatee kan hin kaane, yoo nama jibbees kan dhiifama godhu, araara qabeessa, jaalala nama kamii kan qabu, garaa isaa keessatti xiqqoo kan of jaju nama amala qabeessadha. Filaagmaatikiin amalli isaanii inni addaa gorsa nama baay'ee dhaggeeffatu, garuu gorsa nama sanaa tasumallee hin fudhatanii. Namoonni kun nama gorsuu tasuman jaalatanii. Gorsuun dirqama ta'ee yoo itti mul'ates waan gaarii nama gorsuu hin jaalatanii. Nama haasaa sokkoo fi dubbiidhaan waraanuu hin jaalannee fi nama tooftaa namoota biroos gatii dhabsiisuuf dammaqina qabudha. Namni kun gaddas ta'ee gammachuu ibsuu irraa kan of qusatudha. Eekkamsa isaas ta'ee gad of deebisuunsaa keessa isaa dhokatee jira. Amala ba'ee mul'atu tokkicha qaba. Obbo Kiliirikii caalatti nama miiraan hoogganamu yoo fakkaate iyyuu miira isaa to'achuudhaaf dandeettii gahaa qaba. Akka malaankoolii yoo ta'uu baates hojii harkaa fi dandeettiiwwan ogummaa isaa ni ajaa'ibsiifata. Otoo xiqqoo seequllee fuula isaarraa hin mul'atu. Waltajjii guddaa kolfa guddaadhaan jeequun amala isaaf addatti kennamedha. Hojii namoonni hojjetan kamiin iyyuu kabajuu fi ajaa'ibsiifachuun isaas uumama namatti dhiyaachuu fi fedhii kan qabu ta'uusaa amala addatti isaaf kennamedha. Kana malees namatti dhiyaachuudhaaf fedhii qabaachuunsaa halaalatti waan irraa mul'atuuf kanaaf carra qabeessa ta'etu mul'ata. Ofii isaa taajabduu namoota kan biroo godhee kaa'uun isaa namoota biroo of fakkeessee hojjechuu isa dandeesseera. Ceephoo saangiyaanii isa hin barbaachifne qeequun abbaa amala dukkanaa fi halkanii isa ta'e amala obbo malaankoolii keessaa dafanii aaruu fi rakkoo kamiifiyyuu furmaata tattamaa kennuu, qeequuf ceepha'uu ariifachuu isaas eekkamsa ta'uu fi hojiin jireenya isaas kan ta'ee fi ho'a Kiliirikii irraa cabbii buusuun hojii isaa guyyaa guyyaa kanneen itti baratamanidha. Inni kun hojii gareedhaan hojjetamu kan ajaa'ibsiifate yoo ta'e iyyuu hojicha kanas yoo ta'ee fi ofii isaatii malee kan gareedhaan hojjetamu akka ta'e hin filatu. Dirqamatti ta'ee hojii garee keessa yoo seene immoo baay'ee itti milkaa'uudhaan beekama. Carraan geggeessummaa yoo isa qaqqabes hojii bu'aa gaarii galmeessisuudhaan. Namni kun salphaa yoo qabaate iyyuu wantoota hamma malee salphisee ilaaluusaa fi homaa hin jedhuu irraa kan kaase namoota amala dheekkamsaa qaban waliin akka hin jiraanneef gufuutti ta'a. Filaagmaatikiin hojii isaa illee hamma malee irraanfachuudhaan ijoollee faana osoo taphatu hojii isaa gateetu argama. Haati manaa isaa amala filaagmaatikii kan uffatte ta'uu ishii yommuu hiriyoonni isaa isa haasofsiisan baay'ee jaalatamtuu fi ajaa'ibsiifamtuu haadha ijoollee kootii yoo taate iyyuu mana koo qabuu irratti garuu dadhabduu fi hidaa kan hin qabne ta'uu ishii argeera jedhee dhoksaa ishii bakkeetti baasa. Kun immoo haati manaa mana ishii sirriitti hin qabne haadha manaa gaariidha jedhanii dubbachuun rakkisaa ta'uusaa agarsiisa. Dubartoonni amala akkasii qabanis immoo ijoollee faana otoo fiigduu fi itti gaafatamummaan kan itti hin dhaga'amne waan ta'eef ootuma itti gaafatamummaa ishii irraa hin eegamne hin bahin guyyaan deebi'ee dhiyaa'u. Namoonni amala filaagmaatikii qaban naannoo isaan jiraatanitti rakkoon hawaasummaa yoo uumame namoonni rakkoo hawaasummaa sana furuudhaaf olee gidee fiigan yoo argan illee cal jedhaniitu namoota sana ilaaluu fi itti kolfuurraa kan darbe ofii isaaniitiif itti gaafatamummaa isaanirraa eegamu taasuma adda hin ba'an. Namoonni kun amala isaanii keessatti furmaataa barbaannu jechuudhaan namoota kakaasu. Namoonni furmaataaf gaaf ka'an immoo duubatti deebi'u. Dursa nageenyaa fi tasgabbii mataa isaatiin kan kennan yoo ta'u cimsanii ofis kunuunsu. Akkasii kun jireenya isaanii keessatti tasumayyuu aarsaa kaffaluun barbaadan dirree nagaa fi jaalalaa qofa keessa darbuudhaan milkaa'inni waan argamu isaanitti fakkaatee mul'ata. Garuu addunyaa kanarra wanta akkasii tasumayyuu hin jiru.
Amalli isaanii kun ogummaa adda addaatiif kaadhimamtoota isaan yoo godhellee namoonni akkasii kun yeroo baay'ee dirree guddaa irratti mul'atanii hin beekanii darbanii kanneen akka akkaawuntaantii, dippiloomaatotaa fi saayinsistoonni muraasni amala akkasii qaban mul'atanii turanii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota sagantaa keenyaa namni nama irraa kan ittiin adda ba'u saala, aadaa, addummaa umurii yookaan halluu gogaa fi afaanii otoo hin ta'in amaloota abbaa fi haadha isaa irraa dhaalee fi amaloota dhiibbaa naannoo isatti irratti fidan irraanii. Kanaaf namni tokko amala horuu kan danda'u amala haadhaaf abbaa irraa yookaan maatii isaa irraa dhaalee fi dhiibbaa naannoo irraa horatee waan ta'eef namoota kanatti faraduudhaaf hin ariifatinaa isiniin jenna. Turtii amma yoonaan wajjin gootaniifis galanni keenya guddaadha. Turtii kana keessatti immoo barumsa guddaa akka argattan ni amanna. Kanaaf immoo toorri yuutuubii kanaa guddatee akka giddugala qorannoo ta'uu hin barbaaddu yoo ta'e sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna.